sirna amma jiru jijjiiruun sirna uummata keenyaaf ta'u ijaaruu kan dandeenyu jaarmiyaa saba keenya madaalu yoo ijaarrannee fi imaammataaf tarsiimoo ifaa yeroon gaafate yoo hordofnedha jedheen itti aanaan durataa fi gaafatamaan hariiroo alaa paartii koongireesii federaalawaa Oromoo Jawaar Mohammad Jawaar barii hawaasa Oromoo biyya Kanaadaa Kalgaarii jiraatan waliin taa'is irratti koongireesiin federaalawaa Oromoo mootummaa jalatti kursii qabuuf osoo hin taane mootummaa ta'uuf kan qabsaa'u ta'uu eeruun kun akka dhugoomuuf garuu hawwiin osoo hin taane qabatamaan hojiitti jirra jedheem kaafaa'uun dantaa Oromoo fi dantaa Itoophiyaa kan gaanfa Afrikaa fi addunyaa wal simsiisanii deemuun ni danda'ama jedhee amana kan jedhu qondaaltoo naannoo paartii kaafaa'oo kun akka ta'uuf garuu Itoophiyaa haaraa bu'uura sirna federaalizimii dhugaa irratti ijaaramte hundeessuu irratti xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu ibseem rakkoo biyyattiitis ta'ee rakkoo Oromoo gidduu jiru furuuf والإيبو سنتانم لولا أبو في مريت جهود برباج سكان جد جوار مرير ركو جرفرون بيجتي جرا أرارا نجافي ديمقراطية تجسسون مرتسا تهور رديبن بتجسيرام قطو كفا سكانا يهون قدر راد كينيا imalli galatoomaa hoogganoota paartii koongireesii federaalawaa Oromoo biyya Jarman magaalaa Firaankfurtitti eegalame magaalota Awurooppaa fi Ameerikaa hedduu waliin gahuun gara Kaanaadaatti erga cehee bubbuleera. Tibbana hawaasni Oromoo biyya Kaanaadaa magaalota garaagaraatti argamu itti aanaa durataa fi gaafatamaa hariiroo alaa paartii koongireesii federaalawaa Oromoo kan ta'e Jawaar Mohammadiif simannaa ho'aa taasisuun dhimmoota garaagaraa irrattis waliin mari'ataa turaniiru. Simannaa fi mariin kun kaleessas Kaalgaariitti fuun keessumaa dhimmoota qabsoo Oromoo laallatanii fi adeemsota gara fuula duraa irratti marii bal'aan taasifamaa tureera. Gaaffileen adeemsa siyaasaa paartii koongireesii federaalawaa Oromoo fi ejjennoo Jawaariin wal qabatanis hirmaattota irraa dhiyaachuun Jawaar deebiitti kenneera. Maan jedhu obbo Baqqalaa Garbaa mootummaa kana nuti kafaa'ooni empayera daara ta'e kan mootummaa daara ta'e kan isaan sanni suphuuf isaan san kursi jala qabuu fi kafaa'oon hin jaaramnee jedhe. Uummatta immoo maal hojjechaa jirtu mootummaa biroo jaaruu hin barbaannu mootummaa kana suphineetuma isaan muka wajjitee demokraasii wajji haasoo ilaanu jechaa jirtu obbo Jawaar kenna dubbiintu waliin faalleessitu. Sirni amma Itoophiyaatti aangoo irra jiru sirna Oromoon ijaarrate miti. Sirna uummatichaaf bu'aa buuse osoo hin taane sirna miidhaa caaluuf uummaticha saaxiladhaa yaanni jedhu hoogganoota paartii koongireesii federaalawaa Oromoo imala galatoomaa kanarratti hirmaataa jiran irraa irra deddeebiin dhagahamaa tureera. Koongireesiin federaalawaa Oromoo sirna rakkoo fi gidiraa uummata Oromoo irratti hammeesse kana jalatti barcuma qabuuf osoo hin taane mootummaa ta'ee sirna uummata Oromoo fi sabaaf sablammoota biyyattiif tolu ijaaruuf qabsaa'aa jedhe Jawaar ejjennoo paartii isaatii hirmaattotaaf irra deebiin wayita ibsu. Gaafa mootummaa jalatti kursii qabutti jiru kursii qabuus hin barbaadu mootummaa ta'uu barbaada. Mootummaa jalatti dhugaan akka gaafa makametti kursii jala qabutu. Raddaati ta'uu bitu hanga gaafa makame lakki jara kana kursii irraa kaasee bakka isaanii taa'uu qaba jeetii poolitiikal paartii seenee Kana gochuun kan danda'amu ammoo adeemsa baratameen osoo hin taane adeemsa shaakaluu qabnutu jira kan jedhu Jawaar jaarmiyaa jabaa uummata keenya madaaluu ijaaruu yoo dandeenye imaammata ifaa fi tarsiimoo yeroon gaafatuun yooma sakamne dhugoomsuuf dandeenyaa jedha. Koongireesiin federaalawaa Oromoo galma kana dhugoomsuuf hawwiin osoo hin taane qabatamaan hojiitti jiraachuu ibsuun ofiifis gara jaarmiyaatti makamuuf kan murteesse bu'uuruma kanaan ta'uu hubachiise. Sirna amma jiru tooftaa kaleessaatiin mo'achuu hin dandeenyu. Waggaa 20 qabsoon Oromoo karaa tooftaa zaman wayyaanee qabsoo tooftaa darbuu irratti ittiin deemaa turteen wayyaanee dubbisuu yaalle amma 20 ni gubinoo bayyannu tursiillee ama 20 wal. Tooftaa jijjiirree afaan isiin hin beekne tooftaa isiin hin beekne itti dhufne jijjiirama fiduu dandeenya. Arras jaarmee saba keenya madaalu tarsiimoo yeroodhaa fi waqtiidhaan wal madaalu hoggansa daayinaamik ta'e hoggansa Oromoo Oromiyaa fakkaatu ni jaala. Paartiin isaa koongireesiin federaalawaa Oromoo dantaa Oromoo dantaa Itoophiyaa kan gaanfa Afrikaa fi addunyaan wal simsiisanii deemuun ni danda'ama jedhee akka amanu kun akka ta'uuf ammoo Itoophiyaa haaraa bu'uura sirna federaalizimii dhugaa irratti ijaaramte hundeessuu irratti xiyyeeffannoon hojjechaa akka jiru ibsa.
Dhimma impaayera Itoophiyaa suphuu irrattis gaaffii hirmaattotarraa ka'eef deebii kan kenne Jawaar mootummaa fi biyya gargar baasanii ilaaluun akka barbaachisu dhaameera. Mootummaan jijjiiramuu qaba, biyyi garuu akka biyyaatti itti fufuu qabdi ejjennoo jedhu qabaachuus ibse. Biyyattiin biyya taatee itti fufuuf garuu hariiroon uummattoota biyyattii gidduu jiru haaromee bu'uura sirriirra dhaabbachuun yoo danda'ame qofa ta'us hubachiise. Rakkoo Itoophiyaas ta'e kan Oromoo hiikuuf wal dhiibuun fala hin ta'uu kan jedhu qondaalli olaanaa paartii Koongiresii Federaalawaa Oromoo kun furmaanni jiru lola dhaabanii gara mariitti cehuu qofa ta'uu hubachiiseera. Tokko loli dhaabbachuu qabu. Lama garaagarummaa siyaasaa nama bosonatti galche kana eenyee bareechuu qaba. Beekumsa ni qabna. Wanti sodaan jiru. Marii sanii new social contract Oromoo jidduuttis Oromoo jidduutti marii gola qaban jedha. Oromoo saboota biraa jidduuttis new social contract gola qaban. Saboota araaruu saboota seenaa dimookiraasii kennee darbiitti maayillee ta'e. This is the viable way to say it. Imala galatoomaan walqabatee waltajjiiwwan marii hawaasaa mararratti gaaffii ta'ee dhiyaataa kan ture waa'ee gara biyyaatti deebi'uu hooggantoota paartii Koongiresii Federaalawaa Oromoo ilaalchisuun deebii kenneenis hooggansi Oromoo lundhummaa dhaloota dhaalchisuun akka hin barbaachifne hubachiisuun akka kaafa'ootti uummata keenya keessa teenyee aarsaa barbaachisu kaffalaa qabsoo geggeessinu itti fufuuf ejjennoo hin raafamne qabnaa jedhe. Imalli galatoomaa gara ardii Awurooppaa fi kaaba Ameerikaatti taasifame kun waltajjii Kaalgaarii kanaan xumuramuus odeeffanneerra.